Nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaa godha galata Rabbii. Baga nagaa keessan taatanii obboloonni biyya hambaa jirtanii egaa torbeen kun torbee ulfaattuudha. Hojiirra waan jirruuf hundumti keessanuu gaafa hojjettanii zayitiirraa gaasiirraa of eeggadhaa jechuun barbaada. Maaliif mudannoo yeroo baay'ee ijoollee biyya hambaa keessa jiran mudatu ramadaana kana keessatti wanta kana waan ta'eef of eeggannaa godhaa jechuun barbaada. Video ko gaafa ilaaltan immoo like godhaan jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Har'a yaada hin qabu akkasumatti isin dubbisuu mangorree jechuudha. Hin dhufe isin yaannaan hin dhufe jechuudha. Video ko like bicha naa godhaa bakka. Innaa qubni keessan isin hin dhukkubu namni ilaalu hunduu like haa godhu. Akkamitti jirtu mee ramadaan akka fakkaata na bira gaariidha. Galata waaqayyoo jechuun jaalladha. Kanadha. Jireenya ala namaa keessatti alli namaa waan baay'eetu ishee mudata. Waan baay'ee ishee mudatu keessaa garuu kana keessa darbuuf garuu namni tokko maal gochuu qaba beektu? Obsaatiin waan hundumaa bira ga'uu qaba jechuudha. Namni obsa hin qabne yeroo baay'ee kufeetu argama. Ijoollonni biyya hambaa jirtanii guyyaan har'aa akka har'aatti ittiin fufu guyyaan borii guyyaa biraadha waan ta'eef akka amma dadhabne hojjenne kana guyyaa tokko immoo nu darbee biyya keenya keessas teenye waan gaarii hojjechuu dandeenya jechuudha. Nuufis darbee nurraa hafeeyyuu nama biraa gargaaruu dandeenya jechuudha. Garuu wanta kana gochuuf immoo obsa qabaachuu qabna. Chaalenjiin jireenya keenya irratti ta'uu hundumtuu nu kuffisuu hin qabu. Namni kamiyyuu chaalenjiif kufuu hin qabu. Obsuu qaba, keessa darbuu qaba. Namni tokko utuu rakkina hin argin gara ulfinaatti bahuu hin danda'u. Sanaafiyyuu namni tokko jabaatee rakkina sirra dhufuu hundumaa dandamatee keessa darbee abdii isaa boriidhaan eeggatee bor kana hojjechuun qaba. Bor akkasitti milkaa'uun qaba jee keessa isaatti amansiisee abdiidhaan deemuu qaba jechuudha. I don't know maaliif akka ta'e hin beeku yaada kana keessa koo dhufee dhugaa waaqayyoo kanuma isinii dubbachuuf hin dhufe. Kanaaf hundumti keessaniyyuu jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Like godhaa. Video gaafa ilaaltan like naa godhaa. Video hojjechaa hin jiru waan ta'eef YouTube'n koo akka hin qasaqqasneef like godhaa bakka. Like godhaa mee warra ruuttaa fa'aa ilaalaa 100,000 bakka like'n bakka mana sanatti qallaalii roobu. Ijoollee Oromoo achi jala jirtan koottaas na dubbisaa.